Dilbata bitootessa kudha sadii bara 2022 akka mooltan kabajamtoota daawwattoota keenya BBS irraa oduu galgala kanaan isinitti himaa Shamsuu Bashiir. Paartiin Biltsiginnaa waraana dhaabee humnoota Tigraay wajjin waliigaluuf filannoo karaa nagaa jiru kamiyyuu akka fayyadamu beeksiseetti jira. Paartiin Biltsiginnaa kora isaa yeroo jalqabaatiif geggeeffataa jiru irratti waraana kaaba Itoophiyaatti deemaa jiru wal qabate sababa ejjennoo adda bilisa baasaa uummata Tigraay yookaan TPLF irraa kan ka'een uummanni Tigraay wareega guddaa baasaa jiraachuu ilaalcha keessa galchuun waraana kanatti xumura gochuu filannoo karaa nagaa jiru hundaniin fayyadame jechuun dubbate Biltsiginnaan. Paartiin biyya bulchaa jiru Biltsiginnaan kana kan jee sanbata kaleessaa koree isa jalqabaa geggeeffataa jiru ilaalchisee dhimmoota irratti mari'ate irratti ibsa yeroo kennetti ture. Paartichi koree isaa jalqabaa guyyaa lammaffaa irratti Abiy Ahmad pirezidaantii paartichaa obbo Dammaqaa Mokonninii fi obbo Adam Faaraa ammoo pirezidaantota itti aantota gochuudhaan filachuu beeksiseeti jira. Itti gaafatamaan hariiroo uummataa fi idil addunyaa paartii Biltsiginnaa Dr. Biqilaa Hurrisaa ibsa kennaniin karaa nagaa ni jira jaaman hundatti gargaaramuun rakkoo kana furuun akka irraa eeggamu waliigalteerra gahamuu isaa beeksisaniiti jiran. Dr. Biqilaa Hurrisaa ibsa isaanii kanaan waraana kaaba Itoophiyaatti dhalate kana keessatti sababa ejjennoo TPLF irraa kan ka'een uummanni Tigraay gatii guddaa baasaa jiraachuun isaa ilaalcha keessa galee paartiin Biltsiginnaa waraana kana dhaabuudhaaf karaa nagaan xumura itti gochuuf akka hojjetu waliigalteerra gahamuu isaa ibseeti jiran. Dura ta'an dhaabaa TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el kanaan dura gaafiif deebii BBC News Hour waliin taasisan irratti marii karaa gamtaa Afrikaa mootummoota gamtoomanii fi Keeniyaatiin taasifamaa jiraachuu ibsanii turuun isaanii ni yaadatama. Mariin dippiloomaasii kallattiin hin ta'in kun geggeeffamaa jiraachuun isaa himamee ji'oonni muraasni kan lakkaa'aman ta'ullee bu'aa qabatamaan argamsiisan garuu hin jiru. Waraanni kaaba Itoophiyaa ji'oota 16 lakkoofsa kun naannoo Tigraay keessatti ji'ootaaf erga tureen booda mootummaan federaalaa waraana dhaabuu gamtokkee labsuun loltoota isaa Tigraay keessaa baasuu hordofe humnoonni Tigraay naannolee Amaaraa fi Affaar keessatti haleellaa banuun isaanii ni yaadatama. Naannolee lamaan keessatti bakkeewwan hedduu to'atanii kan turan humnoonni Tigraay booda garuu mootummaan federaalaa naannolee kanneen keessatti bakka qabatanii turan keessaa lola irratti baneen gara Tigraayittiif duuba deebi'uuf dirqamaniiti jiran. Ta'us loltoonni federaalaa naannoo Tigraay akka hin seenne dhorkuu kana dura ministeerri muummee Abiy Ahmad himaniiti jiran. Ajjechaa suukanneessaati banaa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti humnoota nageenyaa mootummaatiin raawwatame ilaalchisee Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa ibsa baase. Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa ibsa guyyaa har'aa bitootessa 13 bara 2022 baaseen naannoo Beenishaangul godina Matakkal aanaa Gubaa keessatti namoonni haala suukanneessaan ajjeefaman dhalattoota Tigraay 9 fi kan Gumuz irraa ta'an nama 2 walumaa galatti nama 11 ta'uu himeeti jira. Gochi kunis humnoota mootummaa godinicha keessa jiruun kan raawwate ta'uu isaa mirkaneesseeti jira. Dabalataan Munawwara Ahmadtu isinitti hima. Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa ibsa guyyaa irraa bitootessa 13 2022 baaseen seera kabachiisotaan seerri kabajamuutu irra jiraataa jee guyyaa lamaan dabran keessaa naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Gubaa keessatti humnoonni nageenyaa mootummaa nama nagaa qabanii yeroo ibiddatti darbanii guban viidiyoon agarsiisu marsaalee hawaasummaa irratti tamsa'uun miira namoota hedduu jeeqee jira. Kana ilaalchisuun komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa naannoo Beenishaangul Gumuzitti ajjechaa seeraan alaa humnoota mootummaatiin raawwatame mata duree ijoon ibsa baasee jira. Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa bitootessa 2022 humnoonni mootummaa iddoowwan daawwattoonni baay'ee walitti qabamanitti reeffa namoota hedduu fi nama tokko kan lubbuun jiru yoo haara suukanneessan ibiddatti darban viidiyoo waraabame bu'uura godhachuun dhimmicha akka hatattamaan qoratamu godhuu ibse. Qorannaan komishinichi godhe jiru taateen kun kan raawwatame naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Gubaa Araddaa Ayisid Jaamoo keessatti bitootessa 3 2022 kan raawwatame ta'uu fi ajjechaa seeraan alaa raawwatame ta'uu mirkaneesse. Gocha suukanneessaa reeffa namoota hedduu fi nama lubbuun jiru kan ibiddatti naqee gube miseensota humnoota mootummaa fi hirmaannaa namoota biroo ta'uu komishiniin ibsee jira. Taatee kanaaf sababa kan ta'e guyyaa gochi kun raawwatame dura guyyaa tokko humnoonni hidhatan haleellaa raawwatanii yoo xiqqaate miseensota humnoota mootummaa 20 fi namoota siviilii hedduu irratti ajjechaa raawwachuu hordofeeti je. Bitootessa 2022 godina Matakkal aanaa Gubaa Araddaa Ayisid Afrikaa Irshaalemaat Maabar jedhamtee bakka beekamtutti toora guyyaa irraa sa'a 8 konkolaataa magaalaa Gilgal Bilaas irraa fe'atee sodaa nageenya nyaannichaatiif akkuma baratame raayyaa ittisa biyyaatiin eegamee gara hidha guddicha laga Abbayyaa Mankuushii fi gara Asoosaa imalaa ture irratti hidhattoonni meeshaalee waraanaa guddaa fayyadamuun haleellaa gaggeessuu ibsee haleellichaanis konkolaachisaa tokko nama daldalatee jiraatu tokkoo fi
barsiisaa tokko walumaa galatti namoonni siviilii 3 ajjeefamuu hime. Waraanni raayyaa ittisa biyyaa kan konkolaatichaaf eegumsa godhanii imalaa turanis haleelamuun ajajaa kumaa tokko dabalatee yoo xiqqaate miseensonni raayyaa ittisa biyyaa 20 ajjeefamuu fi 14 miidhaan qaama hamaa fi salphaaf saaxilamuu komishinichi gabaasee jira. Kanarraa ka'uun guyyaa sanii fi kan sanitti aanus humnoonni mootummaa hidhattoota haleellaa raawwatan waliin lola jabaa gaggeessuun humnoonni mootummaa hidhattoota irraa 30 ajjeesuu komishinii mirga namummaa Itoophiyaa kun himee jira. Kanumaan wal qabatee humnoonni mootummaa odeeffannoo arganne jaaniin konkolaattotaa fi manneen jiraattotaa akkasuma namoota magaalaa Gilgal Balaasirraa gara Mankuush imalaa turan irratti sagantaa jabaa gaggeessaa turu hime. Saganta'iinsa kana keessatti namoota mana sirreessaa Beenishaangul Gumuz keessaa baanii xalayaa bahiinsan kennamtee fi gara mana isaanii galaa jiran dhalattoota Tigraay 8 isintu odeeffannoo kennee haleellaan irratti raawwachiise jechuun konkolaataa keessaa gabbuusuun saganta'iinsa keessatti meeshaalee waraanaa qunnamtii reediyoo tokkoo fi maallaqni 40 akkasuma suuraaleen namoota garaagaraa argamuu kan hime komishinii mirga namummaa Itoophiyaa. Humnoonni nageenya mootummaa namoota qaban kana odeeffannoo dabalataa barbaada akka malee reebicha irratti raawwachuu hime. Dabaluunis namoota reebicha irratti raawwatame keessaa tokko haleellaa hidhattoonni humnoota mootummaa irratti raawwatan keessaa harki keenya ni jira saniifuu naannawa Gilgal Balaas keessaa nama qabna jechuu wajjin wal qabate dhalattoota Gumuz 2 kan haalicha morman dabalatee namoota 10 dhukaasanii ajjeesuu komishinii mirga namummaa Itoophiyaa kun mirkaneesse. Humnoonni nageenyaa erga namoota ajjeesanii booda reeffa magaalattii irraa mugatti baasanii gubaa akka turan namoota ijaan argan irraa mirkaneeffachuu hime. Kanumaan wal qabatee dhalataa Tigraay kan konkolaataa ittiin imalaa turan keessatti dhokatee hafee himanaan argame tokko haadan hidhanii iddoo warree fi gubachaa jiru geessuun osoo lubbuun jiru ibiddatti darbuun gubuu mirkaneessee jira. Humnoonni mootummaa naannichatti argaman miseensota raayyaa ittisa biyyaa, miseensota humna addaa naannoo Amaaraa fi humnoota addaa sabaaf sablammoota uummattoota kibbarraa ta'an gocha suukanneessaa kana keessatti hirmaachuu isaanii mirkaneesse. Akkaataa akka isaan hojjetaniin qorannaan irratti gaggeeffamuu qaba jechuun komishinii mirga namummaa Itoophiyaa kun gaafate. Komishinarri Onaalaan komishinii mirga namummaa Itoophiyaa Dr. Daani'el Baqqalaa humnoonni nageenyaa iddoowwan nageenyaaf qormaataa keessatti uummata tajaajilaa jiraachuun osuma beekamu humnoonni nageenyaa mootummaa shakkamtoota seeraan ala ajjeesuu fi ibiddaan gubanii ajjeesuun gonkumaa miseensota humna nageenyaa irraa kan hin eegamne yakka namoomaa jibba hamaan guutame waan ta'eef humnoota nageenyaa gocha kana raawwatan irratti qorannaa yakkaa seeraa akka irratti gaggeeffamu gaafatee jira. Dabaluunis humnoonni mootummaa seera kabachiisan ofii isaaniitii ifatti sarbama mirgoota namoomaa raawwatanii mul'achuun uummanni adeemsa sirna seeraa irraa abdii dhabuu fi sarbama dabalataaf waan isaan saaxiluuf mootummaan qaamolee gocha kana raawwatan irratti qorannaa gaggeessee ibsa qabatamaa uummataaf kennuu qaba jechuunis gaafate. Gama biraatiin komishiniin mootummaa federaalaa ibsa guyyaa kaleessaa baaseen Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Gubaa keessatti yakki suukanneessan hojjetamuu amanee garuu yakkichi qaamota kamiin akka raawwatamee fi eenyummaa namoota haala suukanneessan ajjeefamanii addan baafne. Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaatis gareewwan hidhatanii miseensota raayyaa ittisa biyyaa fi humnoota siviilii haleelan jeesan eenyummaa isaanii hin ibsine. Saudi Arabiyaan guyyaa tokkotti dhiirota 81 du'aan adabuu beeksifteeti jirti. Akka miidiyaan biyya Saudi SPN gabaasetti biyyi Saudi Arabiyaa namoota yakka shororkeessummaan himatamanii irratti murtaa'e 81 guyyaa kaleessa bitootessa 12 bara 2022 du'aan adabdeeti jirti. Namoota Saudiin du'aan adabde keessaa lammiilee Yaman 7 fi lammiin Siiraa tokko kan keessatti argamu ta'uun gabaafameeti jira. Ajjeechaan Saudi Arabiyaan bara kana raawwatte kan bara dabreenni caala ja'ameeti jira. Saudi Arabiyaan waggaa dabre namoota yakka shororkeessummaa fi suukanneessaa garaagaraa hojjetan jechuun itti murtaa'e 69 kan ajjeefte yeroo ta'u bara kana ammoo namoota 81 ajjeefteeti jirti. Namoonni 81 guyyaa kaleessaa ajjeefaman keessaa muraasni miseensota Islamic State Al-Qaayidaa yookaan finciltoota garee Huutii Yaman irraa akka ta'an gabaafameeti jira. Namoonni guyyaa kaleessaa ajjeefaman kunniinis dhimmi isaanii abbootii murtii 13 ilaalamee fi adeemsa mana murtii sadarkaa 3 qabu keessa dabruun kan raawwatame ta'uu miidiyaan biyya Saawudii gabaaseeti jira. Akka gabaasaa kanatti namoonni ajjeefaman kunneen dinagdee biyyattiitiif wantoota bu'uura ta'an aleeluu irratti xiyyeeffachuu, yakka ajjeechaa raawwachuu yookaan miseensa qaamolee nageenyaa ajjeesuu, butuu, dararuu, gudeeddii fi meeshaalee waraanaa Saawudi Arabiyaa seensisuuf haadhaan himataman. Saawudi Arabiyaan addunyaa irratti biyyoota namoota hedduu du'aan adaban keessatti kan argamtu hoggaa taatu Amnesty International tarree biyyoota akka Chaayinaa, Iraanii fi Iraaqitti aansee sadarkaa 5ffarra isii kaa'eeti jira. Biyyi Saawudi Arabiyaa tan mootii Mohammed bin Salmaaniin hoogganamtu heera shari'aa Islaamaatiin waan bultuuf nama ajjeesee du'aan adabuudhaan beekamti.
dhumarratti oduu ispoortii qabna. Kaleessa galgala taphoonni pirimeer liigii Ingilaand sadi kan taphataman yeroo ta'u tapha cimaa torbaan kanaa kan ta'e Maanchister Yuunaayitid isteema isaa guddicha Old Trafford irratti kilaba kaaba Landan kan ta'e leenjisaa lammii Xaaliyaanii Antooniyoo Konteedhaan kan leenjuu Tottenham Hotspur keessummeessee wal falmii cimaa erga taasiseen booda goolii 3-2 mo'achuu dandeetti jira. Tapha kanarratti taphataan beekamaa fi abbaan baalaandoora 5 Kiristiyaanoo Roonaaldoo'n daqiiqaa 12ffaa 38ffaa fi 82ffaa irratti gooliiwwan 3 lakkoofsuun haadrik kan hojjete waggaa ta'u seenaa kubbaa miilaa keessatti riikardii haaraa galmeessuus dandeetti jira. Kiristiyaanoo Roonaaldoo'n jireenya isaa kubbaa miilaa keessatti gooliiwwan 807 galchuudhaan riikardii taphataa lammii Cheek Rippaabilik Joosaaf beekan cabsuu dandeetti jira. Joosef goolii 805 lakkoofsi riikardii qabatee kan ture yeroo ta'u Kiristiyaanoo Roonaaldoo'n goolii 807tti ol guddisuudhaan riikardii kana kan mataa isaa godhachuu dandeetti jira. Taphoota pirimeer liigii Ingilaand kaleessuma galgala taphatamaniin Liivarpuul dirree isaatiin alatti Biraaytan morkatee goolii Luis Diyaasii fi Mohammed Saalaa galchanii 2-2 yoo injifatu Bireentifoord dirree isaa irratti Barnilee keessummeessee 2-2 mo'achuu dandeetti jira. Taphoonni pirimeer liigii Ingilaand har'aas kan itti fufan yoo ta'u guutuu taphoota liigota Awurooppaa boruu qophii ispoortii irratti gabaasa guutuu qabannee kan dhiyaannu ta'a nu hordofuu hin dagatina kabajamtoota daawwattoota keenya. Tolegaa kabajamtoota daawwattoota keenya oduun har'aaf isinii qopheeffanne kana fakkaataan Shamsuu Bashiirii gama ogummaa kaameraaf teeknikaatiin Abdii Jamaaltuun afaana turee qophiilee BBS afaan wajjin turtii gaarii.